Warroonni shamarranii na dhageeffadhaa, warroonni dhiiraa bira darbaa jechuudha. Garuu yoo dhageeffattanillee baay'ee bareedaadha yaada. Keessatti warroonni dubaraa na dhageeffadhaa, warroonni hiriyaa baay'istan ekeletiyyaa maalitiyyaa warri jettanii jechuudha. Amma Itoophiyaa keessatti wanti kun wanti ta'amee jechuudha. Hiriyoota lamaantu jiranii, takka bultii ijaarattee jirti, takka bultii ijaarattee hin jirtu, ijoollee qabdi jechuudha. Tunitaa irratti wanti kun raawwatamu jechuudha. Abbaan manaa isii biyyoota Afrikaa kanneen biyyoota xixiqqoo keessa deemaa hojjeta, injineera jechuudha. Aniffaa al takka galaa jechuudha. Abbaan manaa kuniin hiriyyaa tana sirrimatti wal jaalatanii jaalala irraa kan ka'e jechuudha. Hanga mana bakka bultii firaasha abbaa manaa ofii wajjin bultu walii irra bulanii jechuudha. Hiriyyaa tana waliin yaa takka maaltu ta'ame isinitti fakkaate? Hiriyaa tana waliin osoo rafanii daa'imti bootte, daa'imti hiriyaa haadha manaa jechuudha. Kaza daa'imti bootte jennaani lafa kaatee daa'ima sossobdee deebistee raffistee. Yeroo ishiin suutaan deebitee yeroo raftu maaltu ta'ame isinitti fakkaate? Miseejiin seenee jechuudha silkii hiriyaa isii irratti. Kaza miseejiin saalentii gooteen jirtu mucattiin tuni jechuudha. Hiriyyittiin isii tuni maal gooti isinitti fakkaate? Miseejii kana isinillee nama silkii namaallee fattashuutii miti isiin tuni jechuudha. Haati ijoollee tuni miseejii kana silkii kana saalentii godhuudhaaf yeroo fuutuun silkiin saamsingiidha. Gubbaa irratti miseejii argite jechuudha. Miseejiin kun ka'eennu akka ta'e beektanii? Wallahi baay'ee ulfaata jechuudha. Kan abbaa manaa isii jechuudha. Isii barreesse. Kaza baay'ee rifatu haganan jedhamne rifattee bakka injira miti halkan kuni naabbariyaa jedhanii bakka waa wahii injira miti yoo argitanii nama garii sutaate safarmus naannoo sanis isaati masawaa wayii ta'a. Isi akkasumatti obsitee dandeessee hini manni garamuu fi keessa akkasuma gaggabdee akka nama waamna argineeti silkiillee fuutee keettee umaallee waliin dubbanne waluma itti fuufan ammallee hiriyyummaa jechuudha. Matti isiillee gaafanne abbaa manaallee gaafanne haati tun jettu mucaati ijoollee tun jechuudha. Akkasumatti kolfumaan dabarsanii gaaf kaanii waan jabaatti jechuudha. Axarri godhee isinii hima maal taati isinitti fakkaate? Namichi kuni gaafa South Africa deemee galee mucayyoon tuni waliin uffattee zinnitti iyyatee qaqqabdee faa jedhanii waliin dhufan. Yeroo waliin dhufanii mana isii yeroo waliin dhufanii dhiisi kaza iraatiin qophaa'eera. Iraatii kana isitu qopheesse, haati manaa qopheessite, sarratanyaan imnaamin akkasuma qopheessanii nyaata kana kootu nyaadhullee hin jenniin haadha ijoollee tanaan jechuudha. Kaza hin kolfanii maaltu akka ta'ame beektanii? Dhugaa dubbachuuf waan akkana yeroo baay'ee baay'isee mudata jechuudha. Namoota baay'ees mudate jechuudha waan akkana kun jechuudha. Warroonni keessaayyuu hiriyyaa baay'istan keessattuu jechuudha. Warri hiriyyaa teessan akka jireenya keessaniitti ilaaltan jechuudha. Viidiyoo kanarraa waa barattanii maaliif jennaan yeroo baay'ee jechuudha. Keessattuu shamarran garaa laafan waan abbaan manaa isaanii jaalala abbaan manaa isaaniif qabu jechuudha. Kanachi deemanii hiriyyaa isaaniitti man hiriyyaan tiyya mistira kiyya jedhanii jechuudha. Mistirri keessan isinuma mataa keessan malee hiriyyaa teessanii miti jechuudha. Yeroo baay'ee nama si jaalatutu si miidha akkuma jedhamu san jechuudha. Nama ati amantutu si miidha yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf warroon jireenya keessan caalaa hiriyyaa teessan amantanii jirtan. Keessattuu warra abbaa manaa keessan caalaa hiriyyaa teessan amantan. Warri gorsa hiriyyaa teessanii fudhattan hin jirtan jechuudha. Hiriyyaa tiyyaa geleetiyyaa wajjin guddadhee maaloo ta'e dhugaadha hin jira kan dhugaan si jaalatus hin jira. Hiriyyaan dhugaan si jaalattus mistira keessii dhossitus ka waan ati balleessite irraa si gorsitu ka yoo ati dogongortu si gorsitu jechuudha. Akkasii hin jiran. Isaan akkasii odoo hin taane kan si fakkaatanii duuba kee qotan jechuudha. Hedduutu jira jechuudha. Yeroo baay'ee keessattuu jechuudha. Hiriyyoonni baay'ee hinaaffaa qaban hin jiran. Dhugaa hiriyyoota akkasii sanirraa fagaadha. Yoo isin abbaa manaa keessanii wal loltanii yookaan itti himattan maal gisee hunda si caqacaqeen ittiin dhiistu kan jedhanii itti si gorsan yoo ta'e hiriyyaan akkasii sun siin ta'an nama bultii kee diigu jechuudha. Hiriyyaan gaariin ta'obsisii jettu obsi hin darba.
si tasgabbeessitu jechuudha. Bultii kee keessa akka ati teettu, bultii kee keessatti akka ati tasgabbooftu tasi gorsitu malee achitti dhiisa boo maal kanuma cinqamta jetteetiin itti si gorsitu yoo taate hiriyyaan sun ta bultii tee dhiidu tasi jaalattu odoo hin taane tasitti hinaaftu jechuudha. Waan akkanaarraa of eeggadhaa warri hiriyyaa akkana qabdan. Hiriyyaas hin baay'isinaa. Isiniin jedha obboleeyyiin kiyya viidiyoon kun warra akkasiitiif hin ta'a jechuudha. Waan dhugaan qabatamaa mul'atu jechuudha wanta akkana. Kanaaf ijoolleen keenya warri hiriyyaa baay'istan of qusataa deema. Irraa of qusadhaa. Jireenya keessan keessattuu jireenya keessan keessan seensisina. Kanaaf hiriyyaan hiriyyama teessan malee jireenya keessaniif hin taatu jechuudha. Akkasii isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.